diigame kan ture manni ijaarame dirreen keessaa ba'eetti ani odeeffame du'atu hojii koof naatti murteeffame qooda koo naaf dhufe Yesuus rarraafame diigame kan ture manni ijaarame dirreen keessaa ba'eetti ani odeeffame du'atu hojii koof naatti murteeffame qooda koo naaf dhufe Yesuus rarraafame Isatu naaf falme lubicha qulqulluu qooda koo arfame coccooba dhiigasaan ani fayyifame galata isaanimaa hidhaarraa hiikame kan koo hundumtisaa isaan xumurame abbaa waliin karaasa ani araarame 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 diigame kan ture manni ijaarame dirreen keessaa ba'eetti ani odeeffame du'atu hojii koof naatti murteeffame qooda koo naaf dhufe Yesuus rarraafame diigame kan ture manni ijaarame dirreen keessaa ba'eetti ani odeeffame du'atu hojii koof naatti murteeffame qooda koo naaf dhufe Yesuus rarraafame fayyuun koo dhugoome iyyoome kanan ture Yesuusin duroome akkamiinan collisaree jiraachuu kootu dhugoome burraaqeen eebbishaa erga fayyuun koo mirkanoome burraaqeen eebbishaa erga fayyuun koo mirkanoome burraaqeen eebbishaa erga fayyuun koo mirkanoome erga fayyuun koo mirkanoome burraaqeen eebbisaa erga fayyuun koo mirkanoome diigame kan ture manni ijaarame dirreen keessaa ba'eetti ani odeeffame du'atu hojii koof naatti murteeffame qooda koo naaf dhufe Yesuus rarraafame diigame kan ture manni ijaarame dirreen keessaa ba'eetti ani odeeffame du'atu hojii koof naatti murteeffame qooda koo naaf dhufe Yesuus rarraafame eebbisaa lubbuu koo ani san eebbisaa isat kaasee na dhaabe tuulaa kosii keessaa eenyuu tanaaf qabaa akka isaatti karoora gaarii barbaade tan dhabee hin arganne ilaalchisaa madaalli ba'aa koo guddaa sanaa humna koon olitti gaafa narraa gattu lamu akka hin deebinetti lakkaan hin daagaddu guyyicha akka laayootti badee kanan ture barbaadde na deebiste Yesuus koo iddootti abbaana jaallatte jireenya koo kennii si qofaan hooggansiisa waan baduun barbaadu si qofaan ofirratti moosisa waan baduun barbaadu si qofaan ofirratti moosisa waan baduun barbaadu si qofaan ofirratti moosisa diigame kan ture manni ijaarame dirreen keessaa ba'eetti ani odeeffame du'atu hojii koof naatti murteeffame qooda
konaaf dhufee Yesuus rarraafame. Diigame kan ture manni ijaarame dirreen keessaa ba'eetti ani odeeffame. Du'atu hojii koo naatti murteeffame qooda konaaf dhufee Yesuus rarraafame.